Nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u. Miidiyaan keenya kun miidiyaa Soofuu Mariitii. Subscribe gootanii yeroo hundaa waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa isin jecha guyyaa har'aa keessummaa Soofuu Mar podcast isiniif qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Dubaree baay'ee dinqisiifantan akkasumas immoo hojiiwwan aartiitii fi hojiiwwan turizimii keessatti kan beekamtu bara 2025 fi 26 yookaan immoo 2018tti Miss Tourism Oromiyaa ta'uudhaan kan badhaafamteedha. Dubareen guyyaa har'aa as miidiyaa Soofuu Mariitii isiniif dhiyeessine dubaree Simboonee Mokoniniidha. Egaa Simboon deebiidhaan baga nagaan dhufte? Baga nagaan needan. Mee Simboon eenyudha? Ijoollummaan ishee maal fakkaata ture? Dhaloonni ishee eessa ture? Mee isa jedhu sirriitti nu ibsime. Maqaan koo Simboonee Mokononiin jedhama. Akkasumas immoo Miss Tourism Oromiyaa bara kana bara 2025 hanga 26. Iddoon dhaloota koo godina Shawaa Kaabaati. Achumattan dhaladhe, achumattan guddadhe, maatii kootiif ishee arfaffaadhaani. Ishee arfaffaadha. Akkuma maqaa keetti Simboonee jedhanii si baasaniitu kunoo warra keessa boonsitee jirta. Moodeelummaan jiru moodeelummaa kun akkamitti dhufee daa'imummaa kan keerraa jaalattamu akkamii silaa warri keenya yoo dooktara taanee fi yoo paayilata taanee fi jaalatu akkamitti jiru moodeelummaa kanatti si dhiisanii? Hawwii koo eessa koo duraatti ture jalqaba duraayyuu fedhii isaan qaban tureyyuu 8 hanga 12 Harartan baradhee tureyyuu achi gara Finfinnee dhufiitiin koo tokkoffaa moodeelingii barachuu akkasuma immoo hosteesii baay'een jaaladhan tureyyuu hawwii koo gara fuulduraas isa ture garuu isa barnoota isaa eegaleen gara moodeelingiitti nafee jechuudha. Hosteestiin nafee? Nafni karumarra jira. Garuu hanga kanaa galmaan hin geenye jechuu koodha malee isas barachaatu man jira. Bakka hawwii keessa koo tureedha jalqabumarraa kaasee tooni. Baay'een barbaadan ture. Faashinii moodeelingii keessatti namni fakkeenya si ta'e eenyuun fakkeenya godhataa guddatti atiin ijoollummaa kan keerraa kaaseetiin? Yeroo jalqabaa sooshaal miidiyaanis baay'ee gasmara waan hin fayyadamneefiyyuu manuma keessatti awwuma maatii ture hawwii koo qofa osoo hin taane maatiin keenya gaa ijoollee isaanii gaafa guddisan bareedduu koo bareedaa koo jedhanii guddisan mitiire ati immoo moodelii ta'uu qabda baay'ee bareeddaa qumatiin kee akkasii fiizikaalii kee akkasiidhaan waan nu gaddisan sanumarraa kan kaase anis immoo bakka dhuguma kan maatiin koo naan jedhan kana galmaan ga'uun qaba jedheen kutadhee jechuudha. Sanirraa kaasite. Bara darbeessi dorgomtee turte? Bara darbee akkamitti milkaa'uu dhabdee? Maaltu hir'atee ture? Bara darbee akkamii dorgomuma jedhameef hin deeme malee waa'ee dorgomichaa sii kasaas hin beeku. Wantoota narraa eegamus immoo wanti haalanitti qophaa'an jiru. Tokkoffaa immoo daa'imummaa tures. Gaafa isin jedhu isteejii kamirratti hojjedhee hin beeku. Waa'ee moodeelingiitis agasmaran beekuun ture ergasiidha kan inni baradhu. Ogas barachaan jira garuu baay'ee wanti inni irratti hojjedhee tooni beekuun jiru jechuudha. Ofitti amanamummaan qabu, konfidensiin qabu waan ta'eef. Isteejiin immoo namoota guyyaarra hojjechaa ta'e oolufuyyuu guyyaarra naaraasii taa'atee oola jechuudha. Nuuf immoo guyyaa san isteejii san irratti iventii guddaadha. Isteejii guddaa kanarratti namoota gurguddaa baay'eetu irratti argama. Gaafa isteejicha irratti baate akka yaaddeen ta'uu hundi isaatiiyyuu xiqqoo dogongora nuume jedha garuu immoo dogongoras miti jedhee yaada yeroo tokko Oromoon tokkos waan ta'eefiyyuu jechuudha. Wanta Oromoo safuu Oromoo kinaada Oromoo keessa baay'ee wanta dubbadhan jiru garuu immoo wanti narraa eegamu isaan dhibbatti hin guunne waan ta'eef itti milkoofneen ture. Baraan immoo isa bara darbee sanirraa of sirreessee of qoreen itti deebi'e jechuudha. Maal ture rakkoon bara darbee ni yaadatta? Kanadha rakkoon kiyyoonni jettu jira? Bara darbee ijoollee 15 akkuma barana warreen isteejii irratti filatamanii tooni gara isteejiitti darbine 15 san keessa gara 10 darbeen tureyyuu taalentii nuti isteejii irratti geggeessinu san irratti dursuma isaati garuu waaqa guutuu shawaadhaan jedhe uffata shawaati kan kennamee tooni ture akka uffata shawaa bakkee bu'ee tooni ibsan tureyyuu gaafan gootota shawaa ibsu waaqa guutuu shawaadhaan jedhe tooni ture. Okay. Facebook irra deddeebi'aa ture jechi kun. Namoonni baay'ee waa baay'ee. Maal si dhagaame agachiin dubbattee akkaatiin booddee achirratti? Facebook irratti argitee nama maal si dhagaame? Yeroo sanitti dubbachuu kan beekun tureen. Akkamitti? Hin beeku. Dhugaa maal akka hin jiru. Miira keessa jirti. Riifuunis jira. Saniifiyyuu jecha san dubbachuu koo hin beekun tureyyuu ergaan galee
osoo mana ga'in sooshaal miidiyaa gaafan seenu ijoollee darban dhiisanii tooni ana qeequtti jiran isaaniin baga gammaddee dhiisanii tooni akkamitti akkas jetti maal jetti xiqqoo shikaruma kanaan immoo wanti jechuu barbaadu wal qeequrraa wal jabeessuu rakkoo keenya sana karaa kamiin akka sirreeffachuu qabnu ijoollee namoota baay'ee naa ol gurguddaa barnootaanis abbaa koo haadholii kunaa ta'uu danda'anidha warri na qeeqatii turani so anammoo maaf akkana gootaa osoo hin taane stage waan ta'eef yoo namni kamiyyuu dogongora waan ta'eef dogongora kuusan immoo akkamitti akka sirreeffachuu qabu na gorsuu qaban jedhee yaadan ture baay'ee natti dhagaamee ture dhugaa dubbachuuf yeerichatti waa baay'ee jedhamaati ture waan ta'eef na waa'ee ofiiyyuu ibsuu kan hin beekne gootota biyya isaanii kan hin beekne stage irratti baasanii maal jedhamaati ture yeroo sana. Baay'ee rifachuun maqaa kan keeyyuu si jalaa balleessuu ni danda'a. Rifachuun waan badaati garuu dhalli namaa uumama keenyadha. Wanta pozitiivii 10 otoo qabduuti negatiivii kan kee takka qabanneetu isuma ilfachaa oolla. Santu rakkoo ta'e. Akkamitti abdii kutachuu dhawaatteeti namni yeroo tokkotti sanuu akkasitti Facebook irrattis qeeqamaa turte akkamitti abdii kutachuu dhawaatteetu baranas irra deebi'uun kee cimina kan kee agarsiisa. Akkamitti abdii kutachuu dhawaatteeti. Abdiin kunneen yeruma saniyyuu እንደውም isaan promote na gochaa ture yeroo sanitti jechuudha. Ani gara hojiitti hin ba'ee beeksisa garaagaraan hojjechuu eegalee sooshaal miidiyaa kun guddifadhee sanii ol an darbeerraa ol moorri akkan irratti hojjedhu na taasisanii jechuudha. Saniif homtuun natti hin dhagaamne yeroo saniif torbe tokkoof lamaaf maaf ta'a jedhee yaadeen tureyyuu san booda garuu na fayyade jedhee yaada. Marsaa lammaffaa yeroo dorgomtu wantoonni achirraa muuxannoo fudhatte baay'eetu jira jechuudha. So gaafa dhufteetiin dorgommii irratti immoo marsaa lammaffaa irratti gaaffii si gaafatamaa ture tokko madda atileetotaa ibsidhamtee gaafa gaafatamtu deebiin kan kee shawaa dhettee kaatee deebite. Shawaa kanarratti dogoggorti jirta. Jedhamaan ture maalidhaan seeti sombi namaa eessa maddisaa osoo jedhamtee simbooniin shawaadha jechuun isheen haftu waan jedhamutti naan jedhamaa ture inni sun garuu dhuguma. Maalifi kanneen gaafatame burqaa galaana miti kan isaan gaafatanii so shawaan immoo burqaadha jechuudha atileetotaaf galaan immoo boqochiidha jechuudha namni kamiyyuu beeka barsantii 85% shawaadha jechuudha maddisaa jalqabni isaa iddoon inni burqaan isa ga'e sun shawaadha jechuudha gaafa isaan burqaa jedhanii na gaafatan santu sammuu yaada kootii irratti naa dhufee hin deebise akkas ture. Odeessiin baay'ee si wacee gaafsan namni harka dhaheen jira namni fiisteen jira namni even if abbootii waltajjii namoonni abbootii murtii mataa qabataa turan rifatanii jechuudha. Maal si dhagaame yosaseetti? Ani wanta narraa eegamu deebise jedhee yaadeen ture yeerichasi isaan garuu wanti isaan barbaadantu ture gaafan jedhu isaan akkanani boqojjii jedhu barbaadanii turaniyyuu jechuudha. Namni bakka expect godhe. Isaan yaadanii turan ani immoo galaana fi burqaa sana adda baasuu deemee jechuudha. Saniifin gara burqaa san deebisee erga sanii garuu gama sooshaal miidiyaatitti namoonni baay'een illee baasanii tooni haasaati turanii poosti gochaa turanii san booda deebiin kolloon akka sirrii ta'ettidha kan dubbatamaati ture jechuudha. Waldorgommii waltajjii guddaa akkasii fi miti waldorgommii xinnoo masheeyyuu yoo qabaatte sochiin gootu qophiin gootu guddaadha. Akkam ture qophiin kan kee dorgommii sanaaf kan qophaa'aa turte akkam ture maal fakkaata ture? Haalaan itti qophaa'e maaliifii kana dura sinan beeka waan ta'eef bara darbii waan hin dorgommii ta'uu turee fi muuxannoo isaa waan hin qabuuf haalaan itti qophaa'e ture itti milkaa'e. Maaliidhaan qophooftu iyyuu sila? Jalqaba ijoollee 15 kana qofaa miti kan galmaa'e ta'uu ture. Ijoollee 200 wayitu galmaa san keessadha kan isaan nuti calalamnee tokko 15 kun gara steejiitti akka baaniif darban jechuudha. Jalqaba dura interview jira, qormaatatu jira, konfidensiin ilaallama yookiin ilaallama tureeyyu. San haalaan itti qophaa'e gara sanitti darbee gaafa gara steejiitti immoo darbitee 15 keenya kanaaf immoo tireeningiin nu kennu laattamu jira tureeyyu. Gaafa san immoo steejii irratti taalentiin dirqama, taalentii itti qophaa'atiin ture. San qofas immoo osoo hin taane jalqaba dura gaafa steejii irratti waan 15 keenya uffata nu kennamu jira godinoota Oromiyaa qabdu garaagaraa jechuudha. Godinni kam akkasii kennamu hin beektu turte. Gaafa footoo kanuma ofii keetii barbaaddattee hin godhattu jechuudha. Jiru waan akkasii hin danda'amu. Torbeen tokko gaafa hafu footoo kaana ture footoo shuutii jira. Gaafa san uffata gaafa san ittiin kaaneedhaan kan nuti steejii irratti baanu gaafas beekna jechuudha. Wayi guyyaa sadii wayi torbeen tokko gaafa hafee beekna jechuudha. Saniifiyyuu biyyoota hundumaa itti qophaa'uu qabda dirqama jechuudha. Kam akkasii gawaan hin beekneefiyyuu sanitti haalaan itti qophaa'atii ture. Dorgomtoota keessaa dorgomtoota baay'eetu ture babbareedoodha marti isaaniitu
hojiiwwan isaan qabatanii dhiyaatan baay'een isaa immoo namatti tolaayyuu dhugaa dubbachuudhaaf. Zaseemtu zaati immoo rakkoon ture maalli gaaf sanachitti seeraan ibsuu waan danda'anitti hin fakkaatu namoonni baay'een. Ati garuu akkamitti ibsuu dandeette waan si kenname waan dubbachuu barbaadu san akkamitti dubbachuu dandeette eessaa fiddee ofitti amanamummaa san? Itti waan hin qophaa'eef hin jedha. Jalqaba immoo kana dura waan experience isaa qabuuf natti hin ulfaanne ture jechuudha. Ijoolleenis immoo haala itti qophaa'anii turan hundi isaaniitu iyyuu namni itti qophoofne hin jiru. Maaliif qormaata baay'ee keessa darbaniiti calalamanii as ga'an waan ta'eef jechuudha. Guyyuma san filatamanii toonis stage san irratti hin baane. San dura qormaata baay'ee keessa waan darbaniif waa baay'ee sirriitti itti qophaa'aa turan. Garuu immoo stagein haaromni baay'ee ulfaata isaaniif immoo ijoollee kana dura dorgomanii hin beekneef stage haaraa itti ta'a. Yoo yaadatta ta'e gaafa sana backstage dhufnee interview si goonee turre. Yeroo sanas wal qabsiifneetu isa faanas hiriyaa waayila keenya takka faanas yoo intala injifattu interview gootanii dhumarratti yoo intalli interview gootanii injifatte badhaasa qabdanii jennee wal qabsiifnee galleeyyuu akka tasaamuu interview si goone ati injifatte. Gammachuun keenya si deeggaraa ture. Baay'ee namatti tola. Maaltu sitti dhaga'ame yoo ati yeroo injifattu sanatti? Gaafas miiroo fi to'achuun hin ulfaata ture. Ergasii viidiyoo fagaafan taa'ee ilaalu kolfaan ture nuyi akkas jechaan ture baay'ee. Ulfaata ture miirrisaa. Miira gammachuu guddaa. Agana jedhamumti kanatti dhaga'amee ture. Maaliif caarraa biyya ofii bakka bu'anii beeksisuu jechuun wanta hin argamne waan ta'eef caarraa kana argachuu kootti immoo carroomtu dhadhi waan yaaduuf. Maatiin maal jedhi maatiin kan kee? Maatii koo bira torbii tokko ol mana cidhaa wayii fakkaatu. Diggisii gootanii. Namoonni hundumtuu gaafuma dhaga'e maal dhufaatii ture baga gammadanii maatiidhaanii baay'ee namatti tola ture. Egaa daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan Soofmar podcast karaa miidiyaa Soofmariitiin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo giftii bareedinaa Oromiyaa kan taate dubaree Simboonee Makoonnandha. Ishee wajjin turtii gaarii taasisuutti jirra. Hamma sagantaa keenya dhumaatti miidiyaa Soofmar subscribe gochaa nu faana tura. Yeroo jalqabaatiif gaafa Miss Tourism Oromiyaan moggaafamu namni jalqaba injifate Haliima Abduu Shukuriiti. Namni baay'een immoo hangaardhaa Haliima Abduu Shukuriiti isiidhaa kaasaa turan. Hanqinni kun immoo kan dhufe I think ijoolleen baay'een gaafa filataman hojii guddaan hojjennee natti fakkaata. Ati immoo maal yaaddeet jirta hojii kana keessatti hojii guddaa hojjechuudhaaf? Amma hojii shaniif deemaa jirtu miti kanumaan wal qabsiisiiti maal fa'aa hojjechaa jirtu ka jedhus nu ibsi. Amma ji'oota kana keessatti iddoo garaagaraatti iddoo baay'ee deemnee tooni turre jechuudha. Tiriippiin keenya gara jalqabaa yookiin imalli keenya jalqabaa Baalee ture jechuudha. Baalee deemnee jirra, Gujii deemnee jirra, Jimmaa deemnee jirra, Iluu deemnee jirra, achi immoo Karrayyuu deemnee jirra jechuudha. Asileen Adaamarrattis deemnee jirra. Iddoowwan baay'ee deemnee tooni jirra. Sanarra darbee immoo karaa dhuunfaa kootiitiin tiriippii mataa kootii gara Shawaatiitti deemee tooni riqicha Poorchugaal beeksiseen ture jechuudha. Kan karaa biiroo keenya geggeeffamuun alatti mataa kootiinis beeksisaatiin jira jechuudha. Sanarra darbee immoo iddoo nama kana dura deemne kanallee ofii kootiif hin daawwadhe. Aannan ofii koo daawwadhe kana immoo akkamitti akkan promoot gochuu danda'u akkamitti uummatatti immoo agarsiisuu akkan qabu irratti hojjechaa jira. Iddoon kana dura deemee ture lammata irra deebiitiin deema ganaa jechuudha. Isa immoo itti qophaa'an jira walumaan laalla. Aadaan amma Oromiyaa keessa deemtee jirta iddoo baay'ee aadaan si ajaa'ibee si dinqisiise. Uummanni addunyaa beeku qabatteetiin irratti hojjetaa jirtu maal fa'aa aadaa kamiin fa'aa? Oromiyaa guutuu irratti hojjechaa jirani. Oromiyaa guutuu irratti yoo eeyyama waaqayyoo ta'e Oromiyaadhaan kan wal qabate piroojeektii wayii yaadaan jira. Isa immoo gaafummaan xumuree anumaa sitti dhufee tooni deebisee haasa'u ta'a jechuudha. Sirriidha ni eeggannas. Ni eegganna kun dirqama. Mee ati durba cimtuu biyya kan kee cinaa dhaabbattee kan biyya kan kee beeksisaa jirtudha. Durbummaa ibsimi ati. Durbummaan maal siif? Yeroo baay'ee kamii hawaasa keenya keessatti akka baratametti shamarreen tokko kana dura aadaan kana dura ture jechuudha. Dhiirota malee yeroo baay'ee baatee tooni beeksisuu sooshaal miidiyaa fayyadamuun qaanii ture kana duratti jechuudha. Amma garuu dhiirotarraa shamarranidha kan hin baanii tooni hojjechaa jiru jechuudha. Shamarran immoo dandeettii cimaa qabna. Dandeettii keenya isaan hin baasnu jechuudha. Sababni isaatis hawaasa keessatti waan hin baratamneef iyyuu jechuudha. Maatiinis immoo wanna kana waan hin jajjabeessineef iyyuu ijoolleen baay'ee dandeettii cimaa qaban sababa sodaatirraan kan ka'e. Immoo lammataa gama moodeliingitti yoon sin deebise namoonni baay'een ilaalcha gaarii hin qabaniif.
ilaalcha keessa kee jiruu fi bootanatti nan ga'a jettee toon murtooti murteeffatte santu murteessa jechuudha. Amantee toon hojjettee ofiin jijjiira jettee kaayyoo qabaatte ta'e taanaan moodeliingi barattee dhafate oolman kee badaan ta'u jechuudha. Maalidhaa fi gara fuulduraa kee kaayyoo keessan beektaa waan ta'eef jechuudha. Oolma kee bareechachaa deemta. Wantoota sin barbaachisne hojjettu wantoota si maallaqni bada sin dhufas waan ta'eef namatti hojjete. Ijoolleen baay'een maallaqa laalanii tooni namoonni jireenya isaanii bakka hin taanetti kuffisan faatu jira jechuudha. So moodeliingi baratteedhaafis saniin taatu shamarreen takka hojjettee of jijjiirti wanti ishiin hojjettee of hin jijjiirran jiru garuu jalqaba duraa kaayyoo qabaachuu ofitti amanamummaa qabaachuutu dursan jedha. Durbummaa jechuun akka yaada keetti kaayyoo qabaachuu ofitti amanamummaa qabaachuudha jechuudha. Sanirra darbee immoo akkamii shamarran yeroo baay'ee bareedina gubbaa isaaniitti faa kan amanantu jira. Gaafa nani gara shamarranii durbummaatti deebi'u sanitti namanoonni bareedina gubbaa jechuudha. Maaliif daqiiqa tokko keessatti balaa wayii ni mudate wanta baduu danda'udha waan ta'eef keessa keenyatti jechuudha. Miidhagina keenya gubbaa jirra bareedina keessa keenyatti ofitti amanamummaa nuti qabnu namaaf ilaalcha gaarii qabaachuu santu dursan jedhaani. Malee namoonni baay'een yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarratti baanii tooni bareedina bareeddeedhaaf qofa shamarree cimtuun taatu. Immoo waaqayyo si uumame miti bareechas kan si uumu immoo akka biraattis kan si uumu waaqa waan ta'eef fokkatteedhaaf immoo bootanatti hin geenye hin jiru jechuudha. Akka ilaalcha nama baay'eetitti moodeliingiin dheerinaa fi bifa gubbaa itti fakkaata. Mee moodeliingiin maalidha kanuma wal qabsiisiti? Moodeliingiin dhaabbataa hin barbaachisa qumatii jechuudha. Garuu immoo ijoolleen qumatii illee hin qabaanne ofitti amanamummaa konfidensii yoo qabaatan baratanii toon ittiin hojjechaa jiran ijoollee baay'een beekan jechuudha. Tokkoffaa immoo bareedina hin barbaachisu moodeliingii keessatti. Meebii kiliippii irratti hojjechuu dandeessa sirboota garaagaraa maal san irratti malee faashishuufa hojjechuudhaaf hin barbaachisu. Maalidhaa fi gaafa faashishoo hojjettu uffanni isaanii sun akka beeksifamu barbaadu malee si beeksisaan jira waan ta'eef jechuudha. Saniifiyyuu faashishoo irratti ammoo hojjechuu hin danda'an ijoolleen babbareedanii jechuudha. Intarnaashinaal irratti maal hojjechuu hin danda'an. Maaliifis uffanni isaanii gatiin akka beekamuuf barbaadaniifiyyuu nama san isteejii irratti baasuun barbaadan yeroo baay'ee. Kanaafuu moodeliingiin bareedinaa miti. Bareedinaa miti ofitti amanamummaadha. Hojiiwwan hojjetaa jirtu kana keessatti hojii kana addunyaa wajjin wal simsiisuu wajjin wal qabatee fakkeenyaaf amma Oromiyaa Oromoodhaaf qofaa miti beessaa jirtu. Oromiyaa uummata Itoophiyaatiif uummata addunyaatiif beessaa jirta. Afaanota haaraa barachuu fakkeenyaaf afaan Kiswaalii, afaan Arabiffaa, afaan Ingiliffaa kanneen barachuu irratti yookaan leenjii fudhachuu irratti qophaa'ummaan kan kee maal fakkaata? Akkamitti deemaa jirta? Maaltu jira wanti haaroof ni gamasanii? Barachaa tan jira. Afaanota garaagaraa illee barachaa jira garuu akkuma kana dura siin jedhee bootaan amma ammaatitti deemee ofii kootiif daawwachaati ture jechuudha. Amma immoo irra deebi'ee gana kana uummataa daawwachiisu akkasumas immoo gana biyya kiyya piroomoot godhu waan ta'eef iyyuu gara fuulduraatitti eeyyama waaqayyoo wajjin hojjechaa jiru afaan Oromoo qofaanii miti. Afaan sadan of keessatti hammata jechuudha. Afaan Oromoo, afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliffaati. Ani akka yaada kootti yaa'u afaan keenya beeksisuun dirqamadha. Garuu mooyyuu uummanni Oromoo baay'inaan ni beeka waa aadaa keenya maal akka qabnu baay'inaan hunda jechuu baadhus ni beeka. Afaan Oromoo irraa otoo afaan Amaariffaadhaan hojjettanii wayyoon qabu jettee yaadda? Suni sirriidha. Garuu immoo nuti ammaaf an akka yaada kootitti miis Oromiyaan ta'ee toonu jira jechuudha. Guyyaa hundumaayyuu afaan Amaariffaatiin hojjechuu nan danda'a. Garuu immoo afaan Amaariffaatiin gaafa hojjedhu saba saniif ibsuu hin danda'a. Uummanni immoo ilaalcha si bira jiru kana siif nu hubatu yeroo baay'ee jechuudha. Ilaalchi waanuma xiqqoo sirraa barbaadan waan ta'eef iyyuu fakkeenyaaf amma nusoon haasa'ee toon ittiin hojjechuu yookiin immoo barreessee poostii gochuu dhiisiti viidiyoo wayii afaan Amaariffaatiin sirbuma garaagaraatti irratti osoo nani kanan hojjedhu ta'ee akka naqeeqan nan beeka. Walumaan biinnes waan ta'eef jechuudha. Maaliif biyya kee hanga beeksisaatti jirtutti odduma afaanuma keetiin beeksistee uummanni akka isaanitti barbaada jedhee waan yaaduuf. Egaa kanumarraan daawwattoonni keenya maybe afaan garaagaraatiin otoo hojjetamii seenaan biyya keenya aadaan biyya keenya otoo afaan garaagaraatiin beeksisuu dandeenyeeti hubannoon addaa uumamuu danda'a jedhee yaada. Isinis akka hubannoo gootan nan dhaamsa qaba. Jaalatoonni. Simboonee amma gaaffiiwwan ogummaa wajjin wal qabatan si gaafannee jirra. Gaaffii gara dhuunfaatti haa dhufnu. Jireenya ammaatti keessa dabarsite kunniin akkuma jiruun osoo mata duree kenniif osoo jedhamteeti mata duree maal kennitaaf jireenya kee kanaaf milkaa'ina keetiif kufaatii keetiif ifaaje keetiif
Maal jettee mata duree kennitaaf? Maaf kennitaafis? Mata duree bakkuma tokkotti walitti qabee tooni mata duree kennuuf natti ulfaata. Maaliif akka yaada kootiitti chaalenjii baay'ee keessan darbee tooni as ga'e. Maaliif dhalli namaa immoo chaalenjii osoo hin argine rakkoo fi gaddaaf gammachuu keessa osoo hin darbine bakka gaarii hin gahu waan ta'eef jechuudha. Saniif gaddis gammachuunis waanuma jiru waan ta'eef kanaaf wanta agas mara na dinqisiise tooni mata duree itti ilaaluun qabu jechuudha. Maal keessa dabarsitee jiru kee keessatti? Fakkeenyaaf amma nu amma argaa jiru milkaa'ina kan kee qofa. Milkooftee jirta, dubartii Miss Tourism Oromiyaa taatee moggaafamtee jirta. Namni achi duubaan jiru immoo wanti argine jiru hin jiru. Maal fa'aa keessa dabartee as geettee nutti maansan? Osoon sooshaal miidiyaa irratti baasee dubbachuu baay'ee natti tola. Maaliif namni kamiyyuu namni qormaata keessaan darbin hin jiru waan ta'eef koo adda ta'e wanta jedhee dubbadhuun qabu waan ta'eef. Egaa ati gama tokkoon Miss Tourism Oromiyaadha. Hojii biyya kan kee beeksisuu hojjechaa jirta. Gama biraatiin immoo barattoodhas. Mee maal barattaa? Isa barattu sanaan hoo hojjechuuf yaada qabdaa? Yaadni kee maali? Barnoota ammaaf maarketingii barachuu jira. Barattuu maarketingii eeguu lammaffaati. Kana dura barattuu hoosteesii barachaa ture, gilliin barachaa ture. Isa osoo hin xumuriin ammaaf dhaabee bara kana natti hin tolu waan ta'eef yaani maarketingii naa fayyamuu mana barnootaatirra qo'adheen yeroo guyyaa qarmootaatii fi gaafuma jirru qofaan deemaa jechuudha. Inni sun garuu akka kanatti hin danda'amu waan ta'eef dhaabee ammaaf garuu maarketingii barachaa jira waggaa lammaffaa jechuudha barattuu waggaa lammaffaati. Amma moggaafamni kan kee kun waggaa tokkoon booddee immoo Miss Tourism Oromiyaa irraa nama biraatti moggaafama sirraa keeti. Maal ni kaayyoon kan kee achiin booddee maal hojjechuuf karoorfattee jirta? I think ammaan booddee 6-7 yoo qabaatte achiin booddee maal hojjechuuf karoorfattee jirta? Hanga dhumaatti Oromiyaan waggaa tokko keessatti qofaa wanta beeksisee tooni fixus miti. Hanga dhumaatti itti fufee tooni biyya koo nan beeksisa. Bara dhuftu ijoolleen biraas bakkee koo gaafa bu'an isaan biras dhaabbadhee isaan jajjabeessati. Ofii koosiifis immoo afaanota isin amma jettan kanaan illee gara fuulduraatti beeksisuudhaaf isa wiin qaba. Kanarratti qofas immoo dhaabbatu gara fuulduraattis dorgommiiwwan garaagaraa intarnaashinaal irratti dorgomuudhaaf kaayyootiin jira. Yaa walaloo ni walleessitan fakkaatni bareestas ni dhiyeessas walaloo. Yaa reeffuma ni gale. Kennaa akkasiin qabda. Kana dura gasmaraan turre erguma bara darbe irra kaasee sooshaal miidiyaa irratti waloo kumaa safaraa mucaa jedhamu ture. Beektanii isa wajjin hojjechuu eegalee ergan isa wajjin hojjechuu eegalee bifa walalootiin maal wajjin hojjechaati jira. Uummata birattis immoo fudhatama arganne akkasittiin jechuudha. Malee san durattiin hojjechaatiin turre isin jechumaaf. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun miidiyaa Soofuu Mariitii guyyaa har'aa immoo keessummaan isiniif dhiyeessine keessummaa baay'ee dinqisiifattanidha. Dubaree Oromiyaa keessatti Oromiyaa beeksisuudhaan beekamtuudha. Akkasumas immoo hojiiwwan hogbaruu irratti hirmaachuu irratti argamti. Kaayyoo guddaa dubartii qabduudha. Akkasumas immoo dubartii lafaa dhuftuudha. Umrii baay'ee ijoollummaa keessa jirtuudha. Simboonii Mokonnin Miss Tourism Oromiyaa bara 2025 fi 2026 yookaan immoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2018ti. Isii wajjin as miidiyaa Soofuu Marii irratti taphaaf gammachuu wajjin dabarsaa jirra. Isinis wajjin taphadha isin jenna. Simboonii adeemsa kee keessatti namni wareegamsii kaffaleeru, namni milkaa'ina keetiif gatii kaffalee jiru kaati galatoonfattu jira. Jalqaba irratti waaqaan uuma koon galateeffadha jechuudha. Isaadha kan bakki kanaan nagahee jechuudha. Ittaansee maatii koo, haadhaaf abbaa koo, bulaan koo akkasumas immoo hiriyoottan koo. Hunda isaaniitiin galatoomaa naaf jiraadha umurii naa dheeradha jechuun hin barbaada. Miidiyaa biraa irrattis yeroo waan kan kee takka ilaalu hiriyoota kan kee bakkuma maraan ni warra kan kee galatoonfachuun wama jiraati. Hiriyoota kan kees warra kan keetii wal qabsiiftee yeroo galatoonfattu nan dhagaa. Hiriyoottan kan kee akkanatti akka galatoonfattuuf wanti si godhee wanta hiriyyummaa addaa qabdu jira mee sanutti himi? Hiriyoonni koo ijoolleen amma ammaatitti barii hundi isaaniitu iyyuu ijoollee ilaalcha gaarii naaf qabanii fi na jajjabeessanii bakki narra jiru kan akka hin ga'ulleen ijoollee na jajjabeessanidha. Saniif iyyuu sun galateeffateen darbuun immoo baay'ee ulfaata. Hiriyaa gaarii argachuun yeroo kanatti baay'ee qaaliidha. Dhugaadha garuu inni akkaati nama saniif taatetti namni sun si taa jedheetii yaada. Adeemsi kan kee baay'ee namatti tola. Already milkaa'ina adda addaa galmeessitee jirta.
Ijoollee asiin dura hojjetan keessaa Miss Tourism ta'aniiti hojjetan keessaa amma eenyu fa'aa wajjin hojjetaa jirta? Eenyu wajjin jira? Fakkeenyaaf atiin marsaa shanaffaadhaaf fakkaata. Marsaa afuraffaa immoo afuriin jira asiin dura. Aliimaa fa'aa dabalateeti, Daraartuu fa'aa dabalateeti jechuudha. Eenyu fa'aa wajjin wal gargaartee muuxannoo wal jijjiiraa eenyu fa'aa wajjin deemaa jirta? Eenyu ogummaa fi siqoo deessaa gammaa? Amma sadanuma keenya warri numa baranaa kanatu wajjin hojjechaa jirra malee warra kana duraatiin carraa wal arginee wajjin haasa'us wajjin hojjechuus hin arganne amma. Naannoo deemte keessaa eenyu si dinqisiisa kam? Already Oromiyaan bakkee marti nama dinqisiisa garuu immoo haala addaatiin bakkee itti dinqisiisu uumu jira. Fakkeenyaaf amma Shawaa gaafa deemtu, Arsii gaafa deemtu, Wallagga gaafa dhaqxu, Baaleen gaafa dhaqxu, Jimma gaafa deemtu, Iluu Abbaa Booraa gaafa deemtu waan addaa argitee kaatee dinqisiifatte iddoo hundattuu. Irra caalatti immoo kan hamma gammaa namni hin beekne ati argitee kaatee immoo osoo namni hundi beekeetti abdiitti gooteessa kaminni. Filachuun baay'ee ulfaata. Bakkeen hundumtuuyyuu bakkee si ajaa'ibsiisu bakkee baay'ee nama dinqisiisudha. Boota tokko sirriitti daawwannee osoo hin quufiin imalli keenya gara biraatti fufa. Saniifiyyuu ani Oromiyaa keessa bakkee kana jedhee filachuun xiqqoon ulfaata. Mudannoon addaa si mudatee jira? Hin jiru. Biyyoota kanneen hunda deemtanii yeroo daawwattan mudannoon addaa tokkoyyuu hin jiru? Mudannoon akka chaalenjiititti yaadu hin jiru. Baay'ee namatti tola. Bakka maatii wajjin akka maatii keenya wajjin imaluu jechuudha. Baay'ee deemna. Akka namni sooshaal miidiyaa irratti ilaalu miti. Namni sooshaal miidiyaa irratti gaafa argu waa baay'ee haasaa. Garuu gaafa imala isaanii imaltu hojiidhaaf deemta. Bakki isaan daawwachuuf deemta. Daawwattee immoo uummataaf ifa gochuuf deemta waan ta'eefiyyuu. Namoonni wantoota garaagaraatiif akka deemnutti faawwatu jira jedhee yaada yeroo baay'ee gaafan koomentii namaaf argu. Garuu ilaalcha akkasiin jiru. Wanti chaalenjii ta'ee tooni amma ammaatitti nu muddateen jiru. Yeroo jalqabaa anarra darbee maatiin koo baay'ee sodaatanii turaniyyuu shamarran hanga ta'anitti chaalenjii baay'ee jira waan ta'eefiyyuu tiriipii keenya jalqabaa irratti maatiin baay'ee sodaachaa turan yeroo duraa keenya waan ta'eefiyyuu kan sadan keenya iyyuutu. Garuu erga sanii bakka omtuu akka haala teessee toonii yaaddu kana osoo hin taane gaafa keessa galtee fi olilli alatti haasamu kun tokko miti waan ta'eefiyyuu jechuudha. Saniif wanti chaalenjiin nu muddateen jiru baay'ee namatti tola sirriitti itti bu'aaratii enjoy gochaati akkasumas immoo beeksisaatii jirra jechuudha. Bareeda jirtanii jabaadha isiniin jenna nutis jabaadha itti fufa. Egaa daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan Soofumar Podcast karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Egaa turtii keenya gara goolabuutti jirra. Dhumarraanis Simboonee Mokonnin kan dhaamsa dabarfattu yoo jiraate carraasiif kennina. Tole galatoomii dhaamsa nanii dabarfachuu barbaadu. Hunda keenyanuu Oromiyaa waliin beeksisnu. Imaanannatti kennamee jira. Imaana kunis baachaan jira garuu Oromiyaa immoo namni tokko qofa kan beeksisu miti waan ta'eef sababa bal'aadha. Biyya guddoo kan ammoo namni tokko beeksisuunis xiqqoo ulfaata waan ta'eefiyyuu imaana hunda keenya ta'uu qaba waan ta'eef Oromiyaa waliin beeksisnu wal jajjabeessuu qabna jechuun hin barbaada. Dubartoota siin gadi jiran kan dhufaniif bakka kan ga'uu barbaadaniif maal dabarfattaaf mi? Tokkoffaa gara dorgommii kanaatti dhufuudhaan dura of amansiisuu qabanii ofittaan amanamummaa kaayyoo qabaachuu qabanii kaayyoo isaanii kana keessatti immoo gufuun jiraachuu danda'a jechuudha. Chaalenjiin jiraachuu danda'a garuu immoo chaalenjii san keessa darbanii toonii karoora isaanii gara fuulduraa kaayyoo isaanii san bakka san ga'uudhaaf ofirratti hojjechuu qabanii arrumarraa kaasanii namoonni fedhii akkanaa qabu jiraatan yeroo baay'ee namoonni baay'een jecha namoonni isaaniin jedheen fa'a. Ati akkasii akkuma modeelingii ta'uu qabdaatii akkas osoo taatee jedhamu sanirra hawwii keessa keenya jiru yoo ta'e jalqaba keessa keenya jira yoo ta'e hawwii keenya san galmaan ga'uu qabna jedhee yaada. Arrumarraa kaastanii ofirratti hojjettanii sirriitti waa'ee biyya keessanii waa'ee aadaa waa'ee seenaa waa'ee duudhaa beektanii viidiyoowwan kana dura ture ilaaltanii toonii sirriitti of qortanii toonii akkasiin dhuftanii fi warreen kana dura ture nuu ol immoo akkasiin hojjettan illee abdiin isinirraa qaban jechuun ni barbaada. Hayyee Simboo galatoomii waan keessumaa keenya taatee istuudiyoo keenyatti argamteef guddaa si galatooffanna ulfaadhu. Isinis galatooma waan naaf feertaniif. Egaa daawwattoota keenyaa kun miidiyaa Soofumariitii guyyaa har'aa immoo miidiyaa Soofumarii irratti boodkaastii keessummaa Soofumarii irratti isiniif dhiyeessine dubaree baay'ee dinqisiifannoo fi akkasumas immoo fuulduraaf waan guddaa irraa eegnu dubaree Simboonee Mokonnin Miss Tourism Oromiyaati. Isii wajjin turtiin goone kana fakkaataa ture waan hordoftaniif hunda keessanuu isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa isin jenna. Yeroo hundaa immoo miidiyaa Soofumar subscribe godhaa turtii gaarii isiniif hawwina.